addunyaan nama guddaa kan dhabde. Sadaasa bara 1996 xayyaara Itoophiyaa kan nama 124 fe'ee deemu Boeing 767 lakkoofsa 961 shororkeessitoonni humnaan haraarraa maysanii xayyaarri kun garba Hindii irratti garagale xayyaara san keessa ture. Namni beela Itoophiyaa tan bara 1984 addunyatti gabaaseenyu. Galalchaa footoo kan biyya Keenyaa Muhammad Amin. Warri gaazexaa dubbisuu fi televiziyoona ilaaluu kan addunyaa Afrikaa fi bakka biraa hedduu waan inni waggaa 33 waraabeen akka baran dubbatan. Waggaa 33 waraana dhiigni keessatti dhangala'u. Bakka hokkarri jiru, bakka beelaa fi galaanni jiru, bakka namni dallanee hiriira ba'u, bakka itti namatti dhukaasan dachii sossootullee waraabee jira. Jetti F-16 deemee jira. Dambalii baharaa bakka nama sodaachiftu, bakka sagaleen ilma namaa hin jirre, gammoojjii nama gubtu, lafa hancabbiin naman oofne keessa deemee jira. Gaara bahee jira, tabba bu'ee jira. Muhammad Amin. Balaa hedduu keessa dabree jira. Jeequmsa Kongo, Yugaandaa Idi Amin Daadaa, hokkara baha jiddu galeessaa, Eedan, ajjeechaa Lubnaanii fi Bangladesh, murruqii Jabuutii, wal waraansaa Biafraa Naayijeeriyaa, bakka balaa qabdu hundarraa nafu. Amin. Galalchaan warra Keeniyaa kan addunyaan qulliteef kun Itoophiyaa biraayis galata qaba. Bara 1984 abaar hamaatu Itoophiyaatti bu'e. Bara sabaatti bara haatii ilmoo gattee gabaatti jedhama. Abaar bara sanii abaar bar dhibbee diidammeessaa jedhameeti beekama. Galalchaan kun waraabee addunyatti gabaasuudhaan gargaarsi akka dhufu godhe. Muhammad Amin waa Itoophiyaa hogguu dubbatu Itoophiyaan na jijjiirte jedha. Itoophiyaan haalaan na jijjiirte. Waraabbiin bara 1984 dura waraabaa tureef bakka guddoo kanneen beeku. Hedduu sitti yaadda'u. Inumaa duubaan akkanatti hin dhukaafneefin if eegaa waraaba. Bargaasanuu haala Itoophiyaa irra hamaa hedduu arkeetiin jira. Garuu hangan takka qalbii na seen hin jiru. Wanni inni Itoophiyaa keessatti arkee waan addaati. Wanni inni arkaa ture heddummina nama du'uu qofa osoo hin taane namni kumaatamni beelaan du'uusaati. Waan kana hogguu yaadu imimmaantu na qaba. Sababninis ummata Itoophiyaatu beelaan du'a jedhanii amanuun nama dhiba. Nyaata waan jaamu dhabanii yeroo dheertuudhaaf du'aa turan. Bulchiinsi isaaniitis dantaata kan qabuuf addunyaanis isaan quban qabdu. Bakkaan kaameeraa kiyyeetti garagalchu hunda namaatu du'a. Warri gargaarsa kannus heddummina namaarraa kan ka'e daa'imman humshan keessaa daa'ima 100 qofa eewaluudhaaf murtii hamtuu murteessan. Hanqina aannaniitiif jecha. Dalagaa tana keessatti waraana fincilaa fi waan nama suukanneessu hedduu gabaaseetiin jira. Garuu hundi waan tanaa gadiitii jedhe. Muhammad Amin namni miiliyoonni hedduun akka eewalamu godhee jira. Waan ajaa'ibaa ta'e inni dalageef addunyaan ragaa baate. Wanni garaa nama balleessu ta Muhammad Amin waraabe addunyaa sossoofte. Addunyaan Itoophiyaadhaaf akka dirmattu goote. Sababa gabaasa isaatiin addunyaan guutuun waa gumaachite. British Band Aid fi ogeeyyiin muuziqaa Ameerikaatis wanni gumaachan waan hin dagatamne. Keessattuu warri muuziqaa pop taphatu walitti gurmaawanii albama muuziqaa We Are The World jedhu baasan. Wallee Michael Jackson fi Leon Rich qopheessaniin maallaqni doolaarri miiliyoonni 50 ol Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa rakkataniif kennamee jira. Sababni Muhammad Amin. Duula kanarratti warri dalagaa hin qabnee fi ijoolleelleen hirmaatanii jiran. Daa'imni waggaa 6 ta Ingiliz Janet Joos intalishee gurguruudhaan paawundi 40 walitti qabdee arjoomtee jirti. Ta umriidhaan daaddaasii ta Ameerikaa Sandra Naataanis waan umriisii guutuu walitti qabdee doolaara 5 gumaachitee jirti. Namichi dalagaa hin qabne tokkos paawundi 54 wanni niin qabu tana Itoophiyaadhaaf naaf kannaa jee arjoomee jira. Muhammad Amin waxabajjii bara 1991 eega Itoophiyaatti wayyaaniin aangoo qabatte booda dhoohinsa Finfinnee keessatti uumameen harki bitaa irraa murame. Muhammad Amin eega harki irraa murame boodaas dalagaan dhaabne. Harka artifishaalaan dalagaasaa hanga guyyaa du'a isaatti itti fufe. Sadaasa
برخم توكوفي بس قالي في سقلتمي جه طيارة إثيوبيا خانما دبا توكوفي دي دمي أفر في إدم بوينغ دبا تربا في جاتمي تربا لكويس دبا سقالي في جاتمي توكو شرور كيستوني همنان خرار راميساني طيارقون غربا هندي رتي غرغلي أودولا كومورورا كيلومترا توكورتي قلالشا فوتو بكمان محمد أمين طيارة سنقيسة توري لبوداني نفني الدنيان نما قداغن ربتي إثيوبيانيس نما غلط إسي براك أبو ربتي نمني بلا هدو خيسة دبرخون أودو غباسو لافين لكنتي دو إيجا قلالشان بي بي سي مايكل بيرك إني فاتنا غوتا نما غاري خوتتا نما بكياد غورا دوبتين ديبينيجي نما مليون هدوتو سبب ساتي لبود أنجرجي بريزيدنتين أمريكا خندوراني جورج بوش محمد أمين تلفزيون رويترز خيسة دلقوتري برخم توكوفي إبسا قالي في سقلتا ميشن سقنتا أفريكا جورنال جامتو يقالي سقنتان سن تلفزيون إثيوبيا رتلي دبراتورت أمين براتاته غافا عمرين ساخد أسدي كاميرا ورابو يقالي درقومي ماكينا غباسو توري موتيتين إنجليز إلسابيت مسين سما member of the British Empire خانته في جرتي محمد أمين نيروبي تلالتي جارتيسا دوني في المساتوكيتشا سالم ليسي عمريسا شنتمي سديتي الدنيا راغلي واي محمد أمين مال بيت سينالي كمرتي يوفو اللي فني ويادا يادا خينو فريسي